ይልቀቁ የሚሉ ሐሳብ ምንድነው የችግሩ? ይልቀቁ በሚለው ስለዚህ የመልቀቁ ጉዳይ ሳይሆን በአለም ላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ ጠፋ ውጤት ይቅርታን ባለፈ ደራርቱ ቱሉ ትልቀቅ ያንቺስ መልስ ምንድነው? ቤተሰብን በተመለከተ ትክክል ነው። ቤተሰብ ይሄዱ ጋፊ አንጎ ገድዲሲ ጋፈተምቴፍ ዴብሳ አንጎ ገድዲሱ ሄዱ ዘከካን አጀንዳ ተኤ ዲንቅሲሳ ጉዳ ተኤ ነምና ከነ ጀደኒ ጅራላት የሮ ዱራቲ ዶክተር አሸብር አከሱማ ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ isaalachiifu dhiyaateeti jira jechuudha. Dubbiin aangoo gadi dhiisuudha. Waa'ee atileetiksiitiin wal qabatee barana ajandaa guddaa kan ta'e komii guddaa kan uume jechuudha. Waan dhiheenya kana guutuu hawaasarraa ka'aatiin ture hundi dhiyaateefiiti jira jechuudha. Mee maaltu jedhame? Isattuu waa'ee Dr. Ashabbir kan hedduu takka akka qaanyiititti namoonni hedduun ajaa'ibsiifataatiin jiran jechuudha. Gadi qoota akka fiiduu isaa deemuun hin dhaggeeffanna. Kan Abduu Moobaala Biraayii bagara deebiin gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Mariin kun jalqaba irratti mariin kun marii bareedaadha. Waan hawaasa keessaa ka'u hunda hoggansa waan saniitiif dhiyaate rakkoo jiru irratti namuu yaada fi laatuun akkasuma furmaata itti laatuun waan bareedaadha jedheeti yaada. Jechuun biyya keenya keessatti waan akkana kun baramaa waan hin taaneef jedha. Ammoo baran hedduu gartee waan kufaatii kan agarsiiseef furmaanni isaa maali waan jedhu irratti marii taa'ame jechuudha. Gaafii hawaasa keessaa ka'aatiin ture akkasuma gartee komii deemamaatiin ture san hunda gaazexeessonnis hawaasnis akkasitti gaafiidhaan dhiheessaniif jechuudha. Haga bilbilaan bahu jechuudha. Marii ifaa bilisaati ture walumaa galatti jechuun waa'ee ispoortiitti kun waa'ee atileetiksiitiin wal qabate jechuudha. Keessattuu kan gartee ammoo ajandaa guddaa ta'e kan Dr. Ashabbir kanaa fi kan Kumaandar Daraartuu jechuudha. Ka Daraartuullee namoonni hedduun Ashabbir ajaan malee keessattuu karaa warraa Habashootaatiin jechuudha. Gaafiin dhiyaataa ture jechuudha. Isaan hundinuyyuu waa'ee duratti asirratti kan gaafatamaatiin turan jechuudha. Gaafiilee adda addaa kan ka'e kufaatii waa'ee atileetiksii kanaaf maalinni waa'ee rakkoo istaadiyoomiidhaa, rakkoo leenjisaadhaa, rakkoo baajata mallaqaa fi akkasuma gartee atileetota irratti xiyyeeffatee mootummaallee nu waliin hojjetaa jiru waan jedhu walumaa galatti keessattuu irra guddaa amma deebiin isaan kenna jechuudha. Waa'ee leenjisaatiin wal qabatu. Leenjisaa hin qabnu, baajata hin qabnu, istaadiyoomiin bakka hundatti mijataa miti. Haalli hundinuyyuu walumaa galatti haalli atileetiidhaaf godhamu mijataa miti kan jirudha deebisaan isaanii jechuudha. Garuu waan dhimma dhuunfaa isaaniitiin wal qabatu irra guddaa keessattuu komiin ka'aatiin ture waa lama. Waan gartee bu'aa guddaayyuu hin fidin akka maatiitti isaan gartee olompikii kanarratti iyyuu baasii guddaa baasanii maatii isaanii hunda achi geessanii maatii isaanii akkamitti gartee mallaqa kanaan achi geeffatan kan jedhu tokko komiin guddaan kaka'atiin ture. Kanaaf akkasuma gartee maatiin Daraartuu Tullootis kan Dr. Ashabbiris isaanuu deebisaanii kennanii jechuudha. Asirratti mee Daraartuun maal jette? Dr. Ashabbir hoo maal jedhe? Waan hedduu ajaa'ibaati. Ani yaada kiyyan kennadhaa dhageeffadhaa dura. በርካቶች ደግሞ ሲያነሱት ዛሬ ለተመልካቾቻችን እንዲገልጹ ለምናስበው ይልቀቁ የሚሉ በጣም ፕሬሸር አለና የርሶ ሐሳብ ምንድነው? የችግሩ ምንጭ አንድ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው የሚላልና ለነዚህ አጠራርገው ይመልሱልኝ። ይልቀቁ በሚለው ለቅቄ አውቃለሁ። እግር ኳስ እኔ መሪ ነበርኩኝ። እግር ኳሱን 3 ዋንጫም ካመጣሁ በኋላ ልቀቅ ተብዬም ለቅቄያለሁ። የመጣ ለውጥ የለም። በመልቀቅ የሚመጣ ለውጥ የለም። ስለዚህ የኔ መልቀቅ ሳይሆን ሲስተሙን ማስተካከል ሪፎርሙን መስራት እንጂ እኔ ለቅቄ ምን መጣ? ስለዚህ የመልቀቁ ጉዳይ ሳይሆን እያረሙ እያስተካከሉ እየተማሩበት ከመንግስትም ከህዝብ አካሉም ከሁሉም አካል ጋር ድርሻችንን ወስደን ማገዝ ነው። ጉዞ ቤተሰቡን ይዘው ወስደዋል የሚባለውና የማይመለከታቸው ሰዎችም ተጉዘዋል። በአለም ላይ 5 አትሌት ኑሮ 300 ዴሌጌሽን ይዘው ይሄዳል። እኛ 120 ሚሊዮን ያለን ሰዎች 100 ሰው ስለሄደ የአቅም ችግር አይኖርና ብንወስድ ሁሉን ይሄውን ቤተሰብ ተመዘገብነ ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አንዳችንም ለቤተሰብ ያወጣነው ገንዘብ የለም፣ የወሰድነው ገንዘብ የለም። ጋፊ ላይ ሄዱ አካን ካሜ ዴብሳን ratti kennamelle bal'aadha garuu gaafii kana hedduu ajandaa ta'ee fi hedduu sakkaanis hedduu ajaa'ibsiisaa ta'e waan ta'eef kun akka aangoo gadi dhiiftan komiin hedduun hawaasa irraa uummata irraa ka'aatiin jiru rakkoon guddaan hoggansa komitee warra federeeshinii atileetiksii kanaati aangoo akka gadi dhiiftu kan jedhudha kan hawaasa irraa ka'aatiin jiru. Kanarratti maal jettaadha? Aangoo gadi dhiisuun fakkeenyaaf amma dura gadi dhiiseeti jira. Amma dura marii kubbaadhaa ture, hogganaa gartee hoggansa kubbaati ture. Eeganii gadi dhiise illee homaa jijjiiramni hin dhufne. Gadi dhiisuu osoo hin ta'in waa'ee gadi dhiisuudha. Ani ammatti gartee karoora isaa hin qabu gadi dhiisuu osoo hin ta'in dhiifama walii goonee walii sirreessinee waliin sirreeffannee fuula duraa fi maal rakkoo qaba jennee waliin mari'annee haala rakkoo jiru san fuula duratti furuudhaaf deemudha. Ammatti gadi dhiisuu jechuun amma durayyuu gadi dhiiseen ture furmaanni homaan argamne kanaafuu furmaata hin argamsiisu waan ta'eef ammaan gadi dhiisuu hin barbaadudha. Deebisaa Dr. Ashabbir walda gorgisi jechuudha. Gaafii hawaasa irraa dhiheenya kana ka'aatiin turedha ka gaazexeessaan gaafate beeki. Kabiraa ammoo maatii keessan qabattanii deemtanii Faarisiin deemtan kajuudha. Dhugaadha maatii keenya qabanne deemne ammoo waan gartee atileetota wal qabatumti. Fakkeenyaaf addunyaa irratti warra atileetii 5 qabutu warra atileetii 5 dorgometu nama meeqaatam
qabateetiin deemee nuti ammoo gartee miiliyoona dhibbaa fi meeqa taanee atileetota kan hunda qabannee namoota daawwatan namoota gartee achirratti hirmaatan dhibba takka qabannee kanaaf komiin ka'uun sirriitti hin fakkaatu ammoo waa'ee beeksabaa nuti waa'ee mallaqa ispoortii yookiin ammoo ka olompikii kan uummataati wanni wal qabatu jiru dhuunfaa kennaan deemsifanneedha. Gaafiin kunniin booda daraartuuf illee ni dhiyaata. Ani kana ajaa'ibsiise namni akkamitti jechuun sadarkaa kanatti wanni jechuun hoggansa wanni jedhamu kun ka'eeruuti. Mee isa ka warra siyaasaa guddaa sanniin isaa isa gaabbichuu kan isaa shimeemaa sanniin isaa. An kana ajaa'ibsiise biyya kam jira hawaasni kana jedhe hawaasni kana barbaada ebalu aangoo gadi nuuf haa dhiisu jedhe waan isin barana gartee hojjettan hojii keessan kana waan amma isin galmeestan olompikii irra galmeestan kana hin jaalanne qeeqni guddaan gaafiin guddaan kaka'atiin jiru gadi dhiisaa kan jirudha. Akkamitti namni sadarkaa kana aangoo maali wanni kun jechuun maaltu keessa jira aangoo sana keessa? Namichi kun garuu difireetiin isaa ajaa'iba natti taateen. Egaa hawaasni ji'aan hawaasa alan jiru osoo jedhe adabumaaf illee jechuun bara ammatti yookiin aangorraa ka'e jechuun miti haga san wanni filannoo maani ta'anatti fakkaata mee gaafi deebisa daraartuu illee dhageeffatan jechuudha. Gadi dhiisuu ammatti yaadan qabu gadi dhiisuu illee homaa wanni dhufu hin jiru namni biraa kan dhufu illee jechuun homaa wanni jijjiiru hin jiru rakkooleen jiran gartee waa'ee hooggansa qofaa irratti miti waa'ee akkana irratti jira anamma waa'ee gadi dhiisuudha yaadan qabu kan jedhudha. Hedduu takka ajanda guddaa ta'e sooshaal miidiyaa kana irratti hedduu takka ajaa'ibsiisaa guddaa ta'e meebii namni akkana ni jira natti hin fakkaatu. Gaafattoo gammadoodhaan indazayna difrat keeta aganya jedheen gurbaan gaazexeessaadha difrati akkana isa argatteen difratiin guddaan isa kana jedhee yaadaan jechuun aangoon kun silaafuu ummataaf dalagaa eega ta'e ummanni eewonan fedhiin jechuu qaba silaa adabumaaf illee akkasumatti fakkaata. Garuu waan gadi dhiisuudha yaadan qabu rakkina sirreessi namaa rakkina naa sirreessi hin beekan uummanni gaafate aangoo gadi dhiisuudha hooggansaara bakki rakkinni jiru jedhee hawaasni si gaafateedha kan gaafate jechuudha gadi dhiisuu yaadan qabu jedhe hedduu takka na ajaa'ibsiise dhugaa rabbii mee kan daraartu dhageeffadha. የወሰድነው ገንዘብ የለም። ከዚህ በፊት በእኛ ሰዓት በነበርን ጊዜ ያጨበጨበልን ህዝብ የፈነደቀ ህዝብ ዛሬ ደግሞ በእኛ ሲከፋ እኛም ጭምር ይከፋናልና ለዛ እንግዲህ ያው ትልቅ ይቅርታ እንጠይቃለን። የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ ጠፋ ውጤት በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ከይቅርታም ባለፈ ደራርቱ ትልቀቅ ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ትልቀቅ የሚልም ሀሳብ ተነስቷል። ልክ እንደ ኦሎምፒክ ሁሉ የአንቺስ መልስ ምንድን ነው? እንደምታወቀው የኛ ምርጫ በአራት ዓመት አንዴ ነው። አሁን በምርጫችን ደግሞ አሁን ምናልባት ጥቅምትና ህዳር ነውና ምርጫ የምናስመርጠው በህይወትም እስክሰጥ ድረስ ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ለኢትዮጵያን በሙሉ የሚበጅ ነገርን ደራርቱ ወደ ኋላ አትልምና በአጋጣሚ ደግሞ ምርጫችን አሁን በጥቅምት ወይ በህዳር ስለሚደረግ አዲስ ምርጫ ነው የሚደረገውና ስለዚህ አዲስ ፊት ታያላችሁ ብዬ ነው የማስበውና በደስታ ነው የማደርገው ለማለት ፈልጌ ነው። ቤተሰብን በተመለከተ ትክክል ነው። ቤተሰብ ይሄዳል። ቤተሰብ ይሄደው ደግሞ እቅዳችን ምናልባትም ኦሎምፒክን ሁሉ ሰው ይመኛል። ልጆቼ ወይ ቤተሰቤ ፓሪስ ሄዷል። ፓሪስ ደግሞ ሄዱት በምንም ጉዳይ ከአትሌቲክስ ጋር ፌዴሬሽን ጋር በማይነካካ በኦሎምፒክ ጋር በማይነካካ ዶክተር አቡ በቀባዱ ካማ ደራርቱ ጫላ ኢሳ ከበሩ ሰቀቡ ደራርቱ ጫላ ኢሳ ገርቴ kan jechuun beekum ሰቀቡ jedheeti yaada. Kumaandar daraartuunis deebisaa isin deeftee gaafii gosa tokkooti kan dhiyaatee fi akkasuma gartee gaafii walumaanii kan dhiyaataa fi jiru warri hooggansarra jira warri komitee hooggansaarra jiran kunneen akka aangoo gadi dhiiftuudha uummanni kan gaafatu maal jettaa kan Xiqimtii fi maskaramii baatiilee nu dura jiran kanarratti fuula haaraa argitanii an atleetii Itoophiyaatiif atleetiksii Itoophiyaatiif inumayyuu isin as keessatti an akka gartee nama durii atleetii ta'ee tokkootitti illee akka nama biyya ofii jaalatu tokkootittis gammachuun kiyya lubbuu kiyya kennuudhaaf illee wanni if duubana deebisu hin jiru. Fedha uummataa san guutu akkana ture akki jedhamuudha malee jechuun daraartuun amma fakkeenyaaf waan ta'e taatiif Oromoo taateef jechaati mee ilaala amma isin fakkeenyaaf ani atleetiksii Itoophiyaatiif akka inni fooyya'uuf akka inni sirraahuuf wanni uummanni gaafate kana gammachuu guddooniin fudhaa an qophiidha. Kanaafuu ammoo nama haaraa argitu waggaa afuriin filannoon kun adeemsifamu filannoon amma nu duratti gartee baatiilee nu duratti dhufu kanatti filannootu adeemsifama waan ta'eef filannoo kanarratti nama haaraa argitu. Kanaafuu ani qophiidha daraartuun tulluu kanaafi kan jiruudha. Bar osuma lakkisi malee namni biraan jiru aangoo bakka san atummaan deebi jechuun istaayil akkasii tokko illee jira mire si malee namni hin jiru jedhama namoota hedduu kana keessaa Itoophiyaatti jechuun yosomaa ji'amee illee arranta na miila harkaa garaagarummaa waa'ee aangoo gadi dhiisuutii miti sirreessuudhaaf yaala. Qaanyii takka malee jechuudha. Laalkaama garaagarummaa jiru jechuudha. Uummata gartee kaleessa gaafa nuti hinjifannoo adda addaa galmeessinee warqii adda addaa fennuusan harka nuuf dhahe har'a gadduun isaa hamileen cabuun isaa nullee akkasumatti gaddinee hamilee nu cabxeeti jirti. Uummata kana kan kaleessa akkasitti harka nuu dhahaa ture sanii kanadha koomii nurratti dhiheessaatiin jiru dura tokkoffaa rakkoo dhufe kanaafi nuti warri hooggansaa badii kanaaf dhiifaman isin gaafachuu barbaada uummata bal'aa kan jirudha. Itti aansinee ammoo ani gadi dhiisuudhaa fi akkasuma gartee filannoo dhufuurratti nama haaraa arguudhaa fi nama haaraa akka filattanii fi
qophiidhaa lubbuu kiyya dabarsee inni kennaa fi federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa kun akka jabaatuu fi akka wayyaahuu fi karaa uummanni jaalate irratti lubbuu kiyya dabarsee inni kennaa fi maatii keessan qabatanii deemtan kan jiru isaan lameeniifuu gaafatame dhugaadhaan maatii kiyya qabadheetiin deemeeti jira fuula duraaf ammoo ijoollee tiyya waan shaagalsiisaa jiru ammas waan waadaa seeneefeetu jira waan mallaqa rakkoo biyyaatiin kan wal qabatu miti mallaqa gartee olompiikiitiin kan wal qabatu miti dhuunfaa kennan deemanneenidha isaan lachuyyuu kan isaan dhiheessan jechuudha waa'ee beeksisa keessan seenaa jedhee ukaa Dr. Ashabir jechuudha inumayyuu bakka isaaniitti xiqqashoo dheekkama kaa'ee jechuudha biyya san keessatti namni gartee hagam tokko akka dagatee jiru angummaan kan uummataa ta'uun waan tokko fedhii uummataatii fi akkasuma gartee warri waa'ee hooggansaa irra jiru hagam takka akka addaan fagoo ta'ee egaa uummanni kiyya komiina irratti dhiheesse anhumaa kara kiyyaan dhiifama jedhee sila akkas turee biree sila garuu yeroo afaan guuttatee haala kanaan jiru hedduu takka ajaa'ibsiisoo ajandaa guddaa ta'eeti jira jechuudha. Olompiikiin barana ka ajandaan isaa addan cinne gammadaa fayyisoo mallaqa didee masaraa mootummaa keessa akkas ta'ee maal ka jedhu namoonni hedduun gartee viidiyoo maxxansaatti illee koomantii adda addaa barreessaa turtan jechuudha. Anachirratti tokko yaada kiyya kaniin dhiheesse karaa biraatiin akkamitti gartee masaraa san keessa akkas ta'aa fi badhaasa akkamitti dawaan jiruuratti viidiyoo san bal'inaan waa'ee sanii si yaada irratti kennan turan namoonni iddoo hin dhageeffanneen akkamitti gartee nama akkas ta'e san sirriidha jetta ka jiru namoonni tokko kana gaafattan jirtan jechuudha viidiyoo san guutuu isaa dhageeffadhaa ana dura moobaala biraa hanga qophii biraatii warri deebinutti nagaan naa tura.